Abdiin jedhama. Isheen na biratti argitan kun immoo Seenaa jedhamti. Anaaf Seenaan daa'imummaa kaasnee waliin guddanne, walumaanis baranne. Anaaf Seenaa jaalala kan jalqabne kutaa 10ffaa irratti ture. Akka carraa ta'ee yuunivarsiitii Hawaasaa illee walumaan nu ga'e. Erga yuunivarsiitii Hawaasaa dhufnee booda garuu maal nama rakkate fakkaata mutuun sirraa dha rakkisnaa jettu waan ta'e miidhamti. Anumaa rakkate. Natti mirakkoon qabu ani siifan fura ani siif jira. Mucaan si fakkaattummaa yeroo ishee rakkatu ilaaluun barbaadu. Reejistiraala deemeen maqaan kee siiftamee irra jiru kanaafuu barachuu hin dandeessu. Addee guddaatti deebi'u qabdaan kun rakkoo salphaadha akkoo. Aanaa baadiyyoonni koo hiriyoonni koo kan kaamtii hojjetan wajjin asuulee fudhuu dandeenya. Kanaafiyyuu kanaaf akka gadduu hin dandeessu. Maal akkamitti akka keessaa qoosaa jirtan? Maalan qoosaa? Ani dhugumatti jechaa jira. Mucaan bareedinti fakkaatu yeroo ishee rakkattu ilaaluu hin danda'u. Bareedinni kee fageenyarraa na waameeti kanan si godhan. Kanaafiyyuu waan akkasii yaade. Ani siifan raawwadhaa qaba. Wanti guddaan garuu anaaf ati wajjin ta'uu keenya. Dhugaa keeti maal dhugaa kee akka? Dhugaan siin jechaa jira. Kanaafiyyuu anaaf ati wajjin taaneenaan wanti hundi siidhuma ka'ee murteessee hin gadeen ka'ee yookiin hin ka'ee na wajjin. Seenaa maal balleessaan koo akkan si jaaladhu hin beektamini maaf naman taane faana si arga. Ati bar yeroo rakkadhetti waan gargaarreef ani kanaan booda maal jechuudha kun? Seenaa abbaa Ulbeena nama akka kee beekuu miti nama kee faana lafa kana jiraachuu baay'ee natti ulfaata. Utoof kabajeessi yoo ishee bulees. Amma waa'ee isaa miti. Seenaa faana waan eegalte akka dhabduun barbaada. Lammata si arguun barbaadu shifan. Sana ta'uu baannaan Maal gochuuf? Harree. nama sammuun isaa harree ta'e akka harreetti nama yaada. Ispoortii hojjedhee ka'eera. Barsoo kun bulbuladha. Maal taate? Suuta jetteen seentu? Na bulbulte bara akka barsoo kana bulbulaa jiru. Maal rakkoon jiraa? Gurbaa seenaa faana deemu sana shefaan deemuun jallaan lafaana walitti bu'e. Kan gurbaa isaa gurraacha sanoo? San na rukute. Maal siin jedhu jira? Na rukute? Aree kun eenyuuf jira? Obboleessa kiyyaan jiru rukutamtu. Kot. Koolisiis tasgabbaa'e. Eenyudha kan si rukute? Isuma santu si rukute? Isuma shifaana deemu. Munaan biraati. Isuma shifaana deemu. Dhuguma jettaa'e? Kun eenyuuf jira obboleessa kiyya? Rukkee isarraan kaasa natti himta amma. Natti himta. Kottu. Lubbuu isaa balleessan. Qoyyaa kee fadhu.
isa kam? Isadha. Kami isa kana mo? Isa kana sa wayadi. Isa kan? Ako na bas. Ati garuu maaf akkas na goote? An barumsa koo saddaan kufeera. Ulfaayeeras. Amma waan godhu dhabee mana dhabeera. Obboleetti. Ati nama biraa waliin deemte. Dhiifama sun hundi waan ilaallatu hin jiru ishee. Kanaan booddee ija koon si arguun barbaadu. Lammaffaa kana bira nuti. Hello Abdi. Seenaan qoricha dugdeetti gati kootu. Maal? Maal ta'e? Doktor Mada, tasgabaa ulfa oolchuu dandeenye garuu waan nama gammachiisu isheen ooltee jirti. Isin tasgabbaati, isheen isin dubbisiina, isin dubbisiina. Tokko turtanii seentanii ilaaluu dandeessu. Seenu koo akka ammas fooyyee qaba miti. Nammoo maal jedhu fayyadamu. Qoricha fudhachaa akka addaan hin kunne. Fudhachaa jira. Addaan hin kunne. Abdi, waa tokko sitti mun barbaada. Maal rakkoon qabu natti? Nan beeka balleessaa baay'ee balleesseera. Si miidheera nan beeka. Wallaalummaa kooraan kan ka'e yeroo san anas natti fakkaatee waan ta'eef akkasi miidheedhaa gala. Garuu kana sirraa barbaadu si dhiifama qofa akkanaaf goote. Waan guddaallee miti fakkaata dhiifama. Seenaa kana caalaa waan baay'ee waliin dabarsinee dha miti anaafatti waan hundumtuu darbeera. Kanaafuu amma waan hundumtuu saachisu. Otia biftutia Ifduran sikaba Dawititia Sumadawi kaba Otia biftutia Ifduran sikaba